Mallattoon dhibee HIV maal fa'aadha? Egaa namni tokko erga HIVdhaan saaxilamee yookaan qabamee booda torbee 2 amma torbee 4tti mallattoo agarsiisuu ni jalqaba. Mallattoo kanas sadarkaa tokkoffaa yookaan stage 1 jennee qoonna. Mallattoowwan akka mataa boba'uu yookaan mataa dhukkubbii, ho'ina qaamaa, xannachi qaama keenya keessa jiru dhiita ufaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee sadarkaa tokkoffaa irratti stage 1 isa jennu irratti namoonni mallattoo hin agarsiisan. Kunis asimptomaatiksa jennudha. Egaa sadarkaa tokkoffaa yookaan stage 1 isa jennu irratti namoonni waggaa 10 amma waggaa 15tti yaalii malee ni turu. Mallattoo sadarkaa lammaffaa irra immoo maali yookaan stage 2 immoo maali? Sadarkaa lammaffaa irratti immoo mallattoowwan argaman yookaan stage 2 jennu immoo mallattoowwan akka ulfaatinni qaamaa hir'achuu ni jalqaba. Gogaa keenya irratti mallattoowwan adda addaa ni argamu. Fakkeenyaaf akka dhibee herpes zoster jedhamutu jiraachuu ni danda'a. Egaa sadarkaa kanarratti akkuma sadarkaa tokkoffaa irratti yeroo baay'ee mallattoo hin agarsiisan yookaan asimptomaatiksa jennudha. Akkuma sadarkaa tokkoffaa namoonni sadarkaa kanarratti waggaa 10 amma waggaa 15tti yaalii malee turuu ni danda'u. Sadarkaa sadaffaa irratti mallattoowwan akkamiitu jira? Yookaan stage 3 isa jennu immoo sadarkaa sadaffaa irratti yookaan stage 3 irratti ulfaatinni qaamaa garmalee hir'ata. Garaan baasaa jiraachuu danda'a kan ji'a tokko ol ta'e, ho'inni qaamaa jiraachuu danda'a kan ji'a tokko ol ture. Dhibeewwan dabalataa akka TB kan somba miidhuu sadarkaa kanarratti argamuu danda'a. Infekshiniin naannoo qaama saalaa dubartii jiraachuu danda'a. Hanqinni dhiigaa gosa adiis gosa diimaas sadarkaa kanarratti jiraachuu danda'a.